Hajiin caaltuu gatee gara Awurooppaa imaluuf deeme yookiin gara Liibiyaatti deemuu deema. Lafti Liibiyaa fi Awurooppaa maaltu jira? Yaman keessa hoo maaltu jira? Akka gaafiin isaa deebi'etti yookiin immoo hajiin dhimmi inni ilmaan jibbuuf maali? Sababni inni caaltuu jibbeef maali? Sababni faayuu jibbeef maali? Sababni imaan jibbeef maali? Hajiin maali inni rakkoon isaa? Rakkoon hajii maali? Hordoftoota kabajamtoota kiyya. Ani nama kana dhugaa rabbii dubbachuuf waa'ee tokko hammuma laale ilma namaati jedhee isa akka ilma namaatiitti isa laalaa jiru irraa bahee jira. Dhugumatti dhiira hajii argeen beeku lafa kanarratti jechuudha. Gaaffiin idoon deebiseef nuti maal hojjannee jiraachaa jirra? Nuti maal hojjanne? Sa'idoo fakkeenya maal hojjatee mana viillaa miiliyoona 3 ijaarate? Hojii baank hojjetaa mootummaati? maal hojjeteeti? Tokkoffaa rabbiin sammuu kana si haa kennu. Wallaahi dhasii garatti nyaachuu furdachuu nama takka bu'aan qabu. Rabbiin sammuu si haa kennu. Guddina namaatirra ina umrii otoo hin taane sammuu guddachuu sammuu bal'achuu yaadu jechuu yaadu baay'ee barbaachisaadha. Hajiin nama yaadne keessaa isa tokko jechuudha. Inni ilaa yeroo ammaa kana keessatti nama kachi argeen beeku bataa dhumarra. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota maatii chaanaalii kootii kan taatan jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii jecha alhamdulillah galata rabbii naga jira. Asuma viidiyoo kiyya like share subscribe godhaa inni barbaada. Namoonni yaada qabaattan namoonni keeka qabaattan yaada keessan kennadha. Wallahi rabbii tunan qabadhee isin dhufee hajiin dhuguma caaltuu gatee deema lakkulee argachuu jechuun kennaa rabbi namaa kenna alhamdulillah. Meeqa kamtu yaa rabbii naa kenni lakkuu lamaan naa kenni lakkuu ilmi yeroo dhalatu riskiin dhalata jechuudha. Hajiin immoo ani hin barbaadu gonkumaa hin barbaadu. Badeetiin deemeetiin Liibiyaa deemee ijoollee achasitti guddisa. Maashaallah namoonni biyyoota Awurooppaa keessa jiran Liibiyaa keessa ijoolleen keenya akkatti jiraa jirtu narga. Achi ka uffaa faayoodhaan nama hojjeteemi jedhan barisii gurguratuuf isin galee. Nama kisan har'a namni ilmoo lakkulee argatee gatee deemuun jira. Ijoollee yuutuubii hojjetanii galii irraa argatanii mana ijaaratan viillaa ijaaratan jireenya ofiitu ka jijjiiratantu jira. Ijaaratan viillaa. Isuma as dhuftee ijoolleen akka gaariitti jiraatutu jira. Amaluma qabaatee otoo inni jedhee nama meeqa isa laala hajjeen. Amaluma qabaatee akkuma amala hin qabne kanatu nama meeqa isa hordofaa jirra bara isa dhageeffataa jirra bara. Maaliif isa dhageeffanna? Gaarii hojjetee otoo hin ta'in badaa inni hojjetu san isa dhageeffanna nuti. Isin biyyaa kaatee dhuftee har'a ammoo deebi'ee isi ilmoo lakkuu qabdu gatee akkamitti yaada? Yaa obboleeyyan kiyya. Namni yeroo dalagate yaa rabbii takkiitii sana keessa barakaa naa kaa'i. Namni yeroo dalagate bara wallaahi aziim jechuudha. Xiqqeeshuu sanitti yoo sabrii qabaate guddoo taateef. Mana ni ijaaratin jireenya achi keessaan jiraatta. Dubartiin ilmoo 2 guddisaan jirtu abbaan manaa akka bira hin jirre haadha sabboontu fakkeenyaan godhatu abbaa bira jira ijoollee 2. Daa'imman dhiisatti isaan nama yaada qabuyyuu jechuudha. Ijoolleen sun nama yaada qabu. Garuu daa'imni ilmoo yeroo dhalatti riskii sii dhalata yaake nama akkas hin ta'in rabbiin si haa jijjiiru hajji. Wallaahi dhasi ana nan jibbisiisee jira isa dhumaa irratti. Namni ilma ofii jibbuun jira. Isin har'a ilma ofii kana qabattee gara biyya ta'uu galte maal argatte eenyu isiitu isii gargaara. Maatii isiitu beektu amantaan tokkoo miti. Ilmi irraa dhalatu kun musliima amantaan isii garuu maatii isii kiristaana eessa jiraatte eenyu isii jaalata. Yaa ummata kiyya an nama akkana takkallee argeen beeku wallaahi lazim. Subhaanallah maali namni akkana namni gizima takkallee of hin beekne wallaahi of hin beeku jechuudha yeroo jiruu isaa keessattuu Allahu aalam of beeku. Kanaaf wallaahi lazim ani wanni dubbachuu barbaadu nuti ka ilmoo dhabee ilmoo naa kenni jedhatu jira. Ka ilmaan argatee jibbutu jira. Meeqa kamtu ilma duraan jibbee boodarra itti
deebi'a. Waan ilma waan hin beekiniif. Hajiin otoo waan ilmaa beekee akkas godhuu hin danda'u. Garuu ni beeka. Otoo beekummoo hojii gadi sirratti raawwatu wallaahi waan sirrii miti. Caatu jechuun miskiina faayoo abdii kutachiisaa jira. Jireenyi isii bakka abdiin kutachiisaa jira. Gizee kanarraa kama jedhamaanii gizee kaanii deema jedha bakka waan humti isaatu namaan galu subhaanallah. Rabbiin immoo nama akkanaa yaa Rabbiin irraa qabe. Wallaahi fokkataa nama jechuun nama amala fokkataadha wallaahi. Ergumaan barbaane dubartii mamaa fuudha. Dubartiin maal godhuuf fuudha? Ani barkanaa ajaa'iba. Dubartiin fuudhu maaliif barbaachise? Wallaahi amma na jibbisiisee jira. Daangaa dabarfatee jira. Namni kun baay'eetti daangaa dabarfatee jira. Meen fakkeenya isaa itti fudhatu. Achumaa deebi'ee Mustafaa, achumaa deebi'ee Hajjii, achumaa namoota meeqa jira? Yamani keessa yuutubaroonni kaleessa lafaa dhufan. Xixiqqoo walisanii as ijjee. Hajjiin sabskiraabii isaatiin guddanne malee daawwataa hin qaba. Namni daawwatu hin qaba. Viidiyoo yuutuubii kana yoo guyyarraa hojjete galii mana namaa dalayuusaa fakkeenyaaf ijoolleen mana namaa dalaytu hanga galii warroota yuutuubiin argatan hin argatan. Kana ni beektan jechuudha. Namni lookaan irratti hojjete taanaan amma fakkeenyaaf jara nama hedduutu hordofa. Guyyaa lama yoo viidiyoo isaa gad dhiifate Sa'idoon jedhanii bilbila. Sa'idoon gara yuutuub akkaawuntii meeqaa banii gurgurataa jira. Dhiifama akkaawuntii meeqaa banii gurgurataa jira. Maayyoo kana dalage daawwataan qaba. Laaptooppii 2 bitee maaliyo laaptooppii mana isaatii qabaachuu danda'ame qofa. Sa'aatii hojjisee sabskiraabii yoo suuqoota yoo gurgurate maal rakkoo qaba. Barkaraa garaagaraatiin salphaadha. Laaptooppii 2 namni bitate sa'aatii sekondiitti guuttata jechuudha. Laaptooppii 2 ani gisee yuutuubii kanarratti laaptooppii 2 yeroo duranaa tafsiisame ergasii dhaabbatame. Laaptooppii 2 liiviin kiyya viidiyoo 3 qofa. Viidiyoon gabaabaan viidiyoo 10 wayibicha 15 gaare. Mucattiin tafsiiftee fi akkuma tasaa ta'ee yeroo sanaree ijoollee waliin naa tafsiisanii laaptooppiidha yoosuu jechuun gaafa ji'a tokko xumuree jira. Gaafa laaptooppii 2 gaafa taphatame torbaanitti immoo bulii 13tti kumaaf wayii taphachiisa. Si jechuun hojjetteellee akkaawuntii jijjiirtee taphachiiste saabbiin sun immoo akkaawuntii jijjiirre. Laaptooppii 2 ergasii narraa dhaabe tokko hojjetteen immoo itti fuftee jechuudha. Haala bareedan taphachiifti mucattiin miskiina garuu mootuyyuu xiqqoo akkas ture. Sana akkasitti kabiraama maasitti akka namni garagara amma Sa'idoon fakkeenyaaf sa'aatii ofii isaatii achitti fayyadamana fakkaata. Yuutuubii hedduu qaba Sa'idoon jechuudha. Yuutuubii hedduu kana dalaga ilmi namaa. Bara Ameerikaa Yamanii keessatti Ameerikaa gaarii jiraata. Ameerikaa deemtee teettee damuu bal'aa isitti hin dhufu. Biyya teettee malee isitti dhufu. Biyya Arabaa teettee malee teettee isitti dhufu. Hunduma isaatinuu isa addi halkanii guyyaa qoxxoonfattee dalaytu sitti malee ni dhufa. Fakkeenyaaf nuti warri mana namaa dalaynu kun akkuma akkatti teene kan nutti dhufa. Dafqa keenya akkatti tokko ganneetti beeki. Halkanii guyyaa qubannee yeroo dhabnee fakkeenyaaf yeroo yuutuubii dalaytu dhabda. Yeroo viidiyoo dalaytu dhabda. Yeroo boqonnaa keetii dhabda. Inni immoo utuu achi keessa jiru. Maali hiriyoota isaati miti? Abdiin hiriyaa, Sa'idoon hiriyaa, warreen makiinaa qaban. Ishee doolaara 3,000 naali keessii jedha. Sa'idiin gaafata. Hiriyaa isaati miti? Kaleessa gaafaati sabboontuu mana hidhaasa seensifte. Abdiitu baase. Otoo faayoon dalaytu.
nama otoo dalaguun akkatti fuuldura jiru dalagachuutitu nama otoo bittiin ho'an fuuldura jiru bittiin ho'aa kana nyaatuutitu maaliif nuti garuu yaadni keenya kun bara namni hundi bakka tokko garuu bakka hiika namatti ilaalaa dhiira kana ilaalaa wallaahi dhiirri kun maaliif garuu annaa dhiba sababni isallee maanni bakka yeroo akkatti teettanii laata har'a mucattiin tuni gaafa abbaa manaa kiyyaatti jetteeti dhuftee erga si kaatee yeroo biraa galtu ilmoo garatti qabatte yookiin immoo otomaatiin isii sun hin deemin otoo jedhanii dhiiftee dhufte har'a mootti gammadan wallaahi kifiita sadhe hajjiin otoo ka deemu ta'e illee garuu guyyaa malee abbaa turu garuu hin cubbifama wallaahi hin cubbifama ilmaanuma tan akka gaariitti guddisuu danda'a biyyoo san keessa taa'e wallaahi lasii maaliif isii yuutuubii qabdi iddoo irratti dalagattee inni yuutuubii qaba deebi'anii ka biraa banatu jamiilama abo jamiila jira maali jira jinni bakka seetuu jira yuutuubii seetuu hedduutu jira maali yoo akkatti hojjetate riskiin namiitu garagara caaltuun siin kafaltu damoos kasii kafalu yuutuubiidha maalumatu si bakka akkaatuma hojiitu hin beekne hajjiin har'a silaa nama mana taa'ee nama makiinaa qabu bakka hundi isaaniitu isaasi na fakkaata haga marroo shawufaa gootti isaas na fakkaata isaasi hajjeesi inni yeroo duraa san sa'ituu fa'achi eegalee miti sirriidha akkas na fakkaata yeroo amaariffaan hojjetu san sa'ituu na fakkaata maalinni garuu ambarna dhibaa muktaar isaasi jadiid isaas namoota hedduu akka inni akka roosaa akka kuulanii akka waayifaayi jaalalaaf waan jechuudha inni maqaan isaa firoomsaa kunniin hundi ijoolleen kunniin hundi warra hajji asii banate akkitti irratti hojjetan otoo beeku namni bitteena jala jiru akkamitti nyaatuu dadhaba akkamitti irratti hojjetuu dadhaba inni silaarra nama taa'e akkatti lakkaa'u jechuudha otoo hojii beeku kanaaf ani kan garaana nyaate isiidha caaltuun sirriitti garaana nyaattee maaliif ilmaan lama maaliin guddifti aannan affoodaa da'umsisunuu wallaahi lasiin baay'ee ulfaata biyya keenya keessatti ani wallaahi dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbadhe otoo biyya ormaatitti deettee isii filadha isii nama maaliif biyya galti isii waraqaa qabdi boodammoo daa'imman isii sun rakkoodhaa waraqaa barbaachisaa waan ta'eef amma ulfaan galti wallaahi baay'eetti ulfaata baay'eematti ulfaata rabbiin haala haffisuuf wallaahi rabbiin nagaan isii haayikoo garuu abdiin badadee jibbaata isii ga'e wallaahi dhasiin nama akka abdii takka yoo argeen beeku nama akka sa'ituu gargaarsa godhanii fi yuutuubaroon hundumtuu gargaarsa godhanii fi beeka rakkoon isii mudate burnuu mudachuu danda'a. Hacarraa dubartii wallaahi nuti dubartiin mara dhugaa dubbachuuf namni hanga keenya miskeenaan jiru wallaahi lasiin fiidee itti dhuftee fiidee irraa galte gammachuun itti dhuftee naasuun irraa galte faayoo guddaa galatoome faayoo jechuun wallaahi nama beektuu hayyuudha otoo fidaan darbiin caaltuu mana namaatti gargaaru jechuun rabbiin nagaan isii haayikoo namoonni yaada qabaattan namoonni qeeqa qabaattan mee koomentii keessan ilaala inshaallah
akkasiisin jechuu barbaada. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dagatti naa turaa. Baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabaja. Baay'ee sanarra lafa kaa'e. Akkuma tasaa viidiyoo waraabe malee itti yaadetee miti. Dhugaa rabbi dubbachuuf itti yaadetee miti jechuudha. Akkanumatti sim jedhee dhufe. Asumaan maashaallah jedha. Maaltu jira waan jiranii isaan akkanuma dhufte asumaan anallee maashaallah jedha. Akka jennaan hundi keessanii maashaallah jedha jette. Anallee har'a baay'ee kan yaradee dhufe. Asumaan maashaallah jedha. Wala waan isin ajaa'ibura yeroo viidiyoo akkatti amma kirkiri jecha haasaa kiyyaa keessatti ilaalama. Kirkiri natti jecha maaliif hawaasa waan uffatanii kirkiri natti jechaadha. Kalaasa isaa jecha nu fadhu. Garuu yeroo hawaasa nu fadhu keessi kiyya sirriitti gammada. Haasofni keessa jechuun yaani amma haga haasaa amma haasa'e kan uf beeka. Akka kirkiri jecha haasa'e maaliif uffanni akkatti waa malee taa'uun sun natti kan isin jechuu barbaada. Dhagannaa tura baay'ee isin jaaladha, baay'ee isin kabajaa. Wallahi baay'ee isin jaaladha. Hordoftoota hedduutu akkanaaf galatoomaa. Na jajjabeessuu keessaniif, asiin nagahuu keessaniif, na tirsuu keessaniif ammallee baay'ee isin jaaladha.